Lakkuma yooti. Maaliif argantare? Natti barfate. Kanaaf akkas argatta? Har'amoo akka waardiyyaa bira dhaabachuu malee maaltu sattamu? Eenyuun? Biiroorra jooraa jira. Eenyuun siin jedhamtu? Biiroorra jooru taanaan asiyyuu dhufuun isaanii oolu kaa gifti. Yoo dhufan maal rakkatte yeroodhaan galtee hojii hojjechaa jirta anaaf malee ati maal rakkatte? Turi ani kanan jedhu ati maalumaaf guyyeeffattee dhufta ofii? Ani ollaadhaan namni du'ee boo'icha gahee achumatti natti barfate. Maal rakkina qabareen ollaadhaatti namni du'ee natti guyyaa'ee jettee isaanitti nimtu? Isa yooman wallaale? Moo biiroon kiyya barfatanii kan itti baqatanidha? Akka? Ilaannaan dhufu biiroorra jooraa jiru. Eessa baakoo haalixu bitaa mirga ilaalee gara biiroo keetti deebi'ee seene kan. Kanaan dura akkanatti barfadhee walitti hin dhufne eessa turte naan jedhan. Ennaan ollaadhaan namni na jalaa du'ee boo'icha gaheen jedheen. Ennas gabnarraan jenne har'as immoo du'a gahee deemee yoon jedheen hin amanu nama nan. Ajaa'iba. Ya Rabbi. Maal si kofalchiisare? Maal si kofalchiisare? Guyyuma guyyaan nama du'u argachuu kee. Guyyuma guyyaanis immoo itti qabata argachuu kee na kofalchiisaa jira. Naaf hin galle. Naaf hin galle. Jedhi silaa reeshoon du'aa dabalaa jira miti. Reeshoon? Naaf hin galle. Kan guyyuma guyyaan du'u ni bamu jechuu kooti. Natti qoosaa jirtaa? Qoosaa miti baatee. Jedhi garuu ati namni keessa kee arguu danda'u hin jiru. Keessi kee hin argamu namaaf dhugaa. Jedhi amma darbuun isaanii hin oolu. Nan deebi'a. Jedhi ka akkas wal miliqaa akkas wal baqachaa jiraatu ta'e gaariidha. Akkam bultanii Botolas Loora ka? Hojjetaan yeroo dhangaa hojii isaan galu maaliif? Hundumtuu moo? Baay'een isaanii kan galanis yeroo dhangaa galan wanti isaan agaru ta'e. Egaa obbo Tolasaa jireenya hawaasaatti takka takkaaf ta'u malee naan jedha. Jechuun? Jechuun hafuunis barfachuunis jechuudha. Kan barfate akka barfatetti kanaaf immoo akka hafetti hordofee tarkaan fudhachuun gahee eenyu ture? Maal seetanii obbo Tolasaa? Isa kana dura garuu qorannoon tokko tokko akka barbaachisu natti mul'ata. Sababiin hundaatu kanuma. Du'a ga'ii boo'ichaa kanuma. Kanumaaf immoo wanni nuti xiyyee furmaata jechaa yeroo inni keenyatti dabarsuun hin qabu. Anaan garuu kan na yaachisu isa kana qofaa miti obbo Tolasaa. Isa maal? Gaariidha. Amma kana hundi keenya yoo teenye akkuma du'a ga'uu dhaqaa jiru kana du'a ga'ii dhaquunis jireenya hawaasaa keessaa isa xiqqaadha ta'uu ni mala. Inni guddaan garuu har'a dhaabbanni hundi keenya yoo tokko tokkoon keenya toof ilaallee gaariidha jedhee waan yaaduuf. Jechuun? Maal seetanii jechuun kiyya har'a kana eenyutu du'e jennee akka du'a ga'ii dhaqaa jirru kana hundumti keenya tokko tokkoon hojjeta otoo dhaabbatee of ilaalee gaarii natti fakkaata natti. Inni kun kan uumaati. Obbo Tolasaa inni guddaan asirratti. Addaan baay'ee beekamu kan qabu asirratti. Mee ilaalaame har'a ilma namaa isa mataa isaa irratti maatii isaa irratti biyya isaa irratti rakkina uumu kanatu isa kanatu qorannoo barbaachisaan jedhani. Qorannoo? Ofii ani kanan jedhu
biiroo kana hoogganaa fi hoogganamaan yoomuma addaan ba'ee beekamaa jiran. Yoomuma addaan ba'ee beekama. Ani waajjira kana keessatti hojiin yoomuma hojjetamaa. Yootuma yeroo kam hojjetamame. Maal godha silaafis. Otoo inni kan gubbaa jiraatee hojjete inni jalaati silaa taa'ee sirriitti hojii isaa hojjeta. Maal godha. Ofi waraqata amma tanaa mallatteessuuf jechaan as jojjooraa oola as deddeebi'aa oolaan maalan godha. Waan ammaa waan xiqqashuu tanaaf maal godha. Isaan hin jiran garasis nan naqa inni hin jiru asis nan dhufa isaan hin jiran gaafa mindaa'oo namni isaan dursu tokkochuu hin jiru nu dura kan dhaqee dhaabbatu isaan. Nyaali kun akkanaa kun kamitti jiraatu gaa. Itti immoo ka'e gaanfureetti. Itti ka'ee? Gaafa tokko ittuma hammata maraatuma ta'a. Obbo Tolasaanii garuu gaanfureen maraataadha jechuuf baay'ee na rakkisa. Namni fayyaan akkana ta'a? Ilaa Obbo Tolasaa otoo gaanfureen fayyaa miti ta'eeti hojiin gaanfureen hojjetu kana hojii bu'aa qabeessa kana arginaayyuu turre. Hojii irratti illee baay'ee cimaadha. Maal godharee jechoota daqiiqaa takka hin goone ifaajii isaa hunda balleessa. Ani garuu akkanatti fakkaatutti hojiin hojjetaa tokko kan madaalamuu qabu ifaajii mataa isaatiin ifaajii inni dubbatu otoo ta'in hojii isaatiin otoo madaalamee gaarii natti fakkaata. Ana kan na dhibe garuu rakkinni gaanfuree maal akka ta'edha. Rakkina qaba. Rakkina jireenya hawaasaa wajjin hin jiraatu. Rakkina dhuunfaa isaa tokko tokkos sammuu isaa wajjin otoo waliin mormaa jiru wanni tokko tokko to'annoo isaa jalaa ba'u. Yeroo kana gaanfureen waan maraate namatti fakkaate namatti mul'ata malee gaanfureen maraataa natti hin fakkaatu natti dhugaa dubbachuuf. Kun immoo maali? Korojoodha. Amma immoo faashinii akkanaatti dhufe? Ta'innaa egaa. Kan eenyuti? Kan dubartiiti. Kan dubartii ta'uu isaa amma yoo wallaale? Asitti arguu kiyyatu yoo argitan maal qabaree botolas. Homaa garuu meeshaan keenya kan hin taane asitti argamuun isaa akkamitti jechuuf malee. Sirriidha kan kiyya miti. Yaa ta'u. Namichi kun immoo maalumaaf biiroo irra jooraa? Masheen fakkeessituun kun immoo barfachuu mitiiti torbee tokko tooteesse namni isheetti dubbatu ni jiraa? Maqaa na balleessuuf malee naan. Akkam jirtu? Jaallu koo akkam jirta fayyaa keeti? Maal na dursite miti? Ati maal nama yaadatta? Lakkiidha jaallu koo dhugaan siin jedha la si dagadheetaniin miti dhugaa rabbiila hojii tokko qabadheetaniin. Inni waafiyyuu baga nagaa galte. Baga nagaan na eegda jaallu koo baay'ee si yaadeera. Osoo na yaaddee amma yoonaatu naaf hin bilbilin turtaayyuu. Elaa jaallu koo dhugaan siin jedha siin kiisa. Jaalanneen garaatti nyaattu malee garaatti itti mufattu hin qabdu siin jedhani moo? Ahaa jaallu koo maal taate la dhugaan siin jedha la taa'umsa koorraa ol jedheetanii dhiifama si gaafadhaanii dhugaa rabbii. Akkattan siif dhiise jedhuun beeku. Eegasu dhufuure? Hin dhuftaa? Akkas taanaan dhufeen si arga. Haa ta'u ka. Amma dhufuu kooti amma sittuu. Tole.